Haga namasa Afrishani argejra akkam jirtanii wayyaa isinin jedha. Waan magagabaaba tokko isiniif hima jedhee as bahee jira jechuudha. Inni tokko waan xiqqoo babbadee namni naga gaafataa jirtaniif kun ammoo adeemsuma biyya keessatti ta'aa jiru saffisaan jijjiiraa dhufu kana jiru keessatti waniin argaa jiru naasuu sodaa sigalee kalees Tabara kumalamaaf 1991 kumalamaaf 18 nutti deebiti kan jedhu haasaa komentee adda argu kanaaf barreessan illee kofuma sammuu keessaa tilmaamullee barruu namni adda kasaba Oromoo alallee ka barreessu irratti kanumatti yaada xiqqoon kennan jedheeti xiqqoo qofatu naqabeetiin badeen jedhe kuba dabanaati miti qofuma xiqqootu naqabe. Duraan dursee hopefully sagalee kiyya dhageettu ta'a nama baay'ee tas keessa seentanii jirtanii soo sagalee kiyya kana gahan akka sirriitti dhagahaa jirtan abdiin qaba hedduu galatoomaa isiniin jedha carrama kanaan ta'e ka dubbachuu barbaadu Facebook hedduutti maqaa kiyyaan deemaa jira akka waan peejiin kiyya cufamee kabraa kiyya peejiin kun Facebookaan cufamee peejii kan arga banadhee waggaa tokko soo kanaafuu kuwwan ka kijibaatii warri maqaa kiyyaan deemtan kuni Oromoof gaarii miti anaaf illee gaarii miti osoo dhiistanii gammadaa jedha. Kuwwan ammoo badiinsaaf waan adda addaa yaada kanaa barreessaa jirtan galatooma akkuma amma jedhee qabxii kanarra dubbachuu fi waan gabaabaa tokko maal godhuu qabna because at the end of the day yeroo mana cidha namaa irratti dhufnee harka dha'uuf dhoodhisuuf otoo hin ta'ini nu maal godhaarraa ani keessaa maal argadhaa social meediyaan kuni dirree haasaati. Microphone guddaa ka qabu dirree kanaa kana keessatti remember waan tokko yoo goonu wanna biraa beekan action dhiisne jira jechuudha. Waan tokko yoo haasofnu waan tokko neglect goone jirra dhiisne jira jechuudha. Kun ammoo hamma minu miidhaa jira kan jedhu walumatti isinitti ma jedheetine. So duraan dursee mee waa'ee amma deemaa saffisaan deemaa jiru kana keessatti ka qalbii nu hunda qalbii Oromoo hunda horatee fudhatee jedhee ka xiqqoo sodaan illee isin dhagahamaa jiru sirra dubbadheetini qabxii kuwwan qabxii gaggabaabduudha itti dabree jedha jechuudha. Ila maal isinitti fakkaate waan tokko ka jala murree ka an beeku ka ardiif samiin illee beektu Itoophiyaan Oromoo gaaffii siin deebisnee abbaan fe'isa miidhaarraallee haa dhufu ardiirraa dhufuu hin danda'u. Yeroo baay'een dubbadhee jedha maaf hin dandeenye isiniif fakkaata. Har'a dhiisii bara 1991 yennaa TPLF aangoo dhuftuyyuu Oromoo tokko qabattee dhufte. Abbammaan barbaadee biyya sanitti yoo ka dhufu taate Oromoo sun qabateen Oromoo jiinsaayeen akkuma amma eengadda Abiyyi dhaqee yeroo gabaabaa keessatti torbaan sadii keessatti mootummaan naannoo Tigraay akkas godhee miidhee garuu Tigraay irra taa'uu dadhabee jedhe tasuma har'allee otoo deeme taa'uu hin danda'u akkasuma Oromoo illee obbaan fee dhufuu hin danda'a otoo Oromoo hin qabatini biyya sana gochuu hin danda'u kanaafuu nu haa qabatanii hin bitamnaa otoo jecha sun ta'in Oromoo nama baay'ee baratee jira. Warroon irraa aangoo jiraniyyuu saba tokko saba gammachiisnee aangoo kana ofirra tursiisna jedhaniitiin tagooxaa buusatti tabobaa dhabaa jirani. So waa hedduu bara 1991 fi hanga ammaa kanatti jijjiiraa guddatu jira. Jijjiiraan kun ammoo jijjiiraa Oromoodhaaf hedduu guddaadha. Oromoon bakka waggaa fudhanii hadhaa jirtu bakka 91 wajjin jirtuuf hadhoolitti madaallee ardiif samiidha. Fakkeenyaa fi bara 1990 keessayyuu qoodanii Opiidiyoo uumaniitiin jedhan amma Oromoo Opiidiyoo maaniyyuu tokko uumtee jettuuti akka saba Oromoo bakka hin buune ofiisiitiin beetti. Social meediyaan dirree bal'isee jira. Namni keenya yoomiyyuu ol baratee jira. Kana hunda irratti iyyuu sabaaf sablammiin addunyaa Itoophiyaan nu beekti addunyaan ammoo sirriitti galee jira. So kanaafiyyuu beekaa ila maal isinitti fakkaate ofumaa kiyyarraayyuu waan narra ga'e tokko namni beektaa yoo si xiqqeessuu barbaade jedhee yoo bakka si ooggatee jira. Sigalee fakkeenyaaf ati dalagaa guddaa dalagdee dhaabni tokko Oromoo keessatti yoo jiraatee jedhee amma fakkeenyaaf sirbaa fudhannu. American Music Award ka dargaggootaatu jira ka tiinii ka pop different music itu jira miti music kana keessa nama cimaa yoo argan maal godhanii fidaniiti asitti recognize godhanii jechuudha maaliidhaaf akka namni sun ol beekamaa deemee taalentii isaatiin jechuudha. Politika keessatti illee akkas namni cimaan tokko yoo dhufee jedhee platform kennaniif bara 2004 yoo yaadatan taate Obaamaan
platforms irratti barruma afurnaa kudha afurii miti afurii irratti jechuudha. Yoo dhufee jedhee gaafa nomination keerii irratti dubbateetiin jedhee achirratti beekameetiin gaafa kaan waggaa 8 booda immoo 4 booda inni nu pirezidantii ta'ee filamee jechuudha. So kanaaf namni xiqqeessuu barbaade platforms yoo gata dhimma Oromootti asin deebi'oo jedhu akka nama mootummoota hedduu wajjin liyaasaa qabutti yookiin dhiisanii yookiin caalaa dhiisanii malee Oromoo bira darbanii gaaffii Oromoo hin deebisne otoo hin deebi'ini Itoophiyaa tasgabbeessuu gaanfa Afrikaa nagaatti fidaan jiru suni abjuudha ta'uu hin dandeettu. Sababaan bakka kanarratti ka'ee dubbadhuu fi engadda guyyaa lama duraatiin ka warri World Peace Foundation jedhan tokko waraqaa wayii baasanii waraqaa isa irratti olaaltanii jettan namoonni naa barreessitanillee waan jirtuuf jechuudha hunda keessanii deebisuu hin dandeenye. Oromoo dhiisaniitiin mariin kun federaalaa fi Amaaraa fi Tigiriyaa ta'uu jedhan suni abjuudha. Mariin abbaa fi hojii abbaan martinuu akkuma namatti mari'ataa oolu abbaan martiniyyuu marii geggeessu marii yaamu yeroo kana keessatti marii dialogiin jedhamu kun mariin kun is very popular abbaan fi yaamuu danda'a. Garuu mariin xaamaa qabu mariin gaaffii qabu kan hunda ammatee ta'uu qaba. Hunda keessatti iyyuu darbee ammoo kan Oromoo ammatee ta'uu qaba. Oromoo yoo nammatiin eenyuyyuu agartan taate namni dubbadhee jira Amaara soo taate Tigiree soo taate warri biraa ka aangoo biisanitti fiigaa jiru hin jiru warri kunni hin beeka Oromoo keessatti otoo hin galchini gargahuu hin danda'amu. Kanaaf isin kaasee isinitti hojjete akka sodaa keessan xiqqoo tasgabbaa'uufni haa jennuufi akka xiqqoo qofa xiqqishuma qofa baay'ee miti irrafna jechuufi miti. Itti isin deebi'aa jira maal godhaa jirraa kan jedhuufi itti isin deebi'a. Ani qofaa xiqqoo naqabee jira soo mataa waan dhukkuuf baay'een dubbadhu. Deebi'ee yeroo gabaabaa keessatti maybe guyyaa lamaan keessatti isinitti deebi'aa garuu ammuma xiqqoo qalbiin isin haa qabbanoftu waan hin jedhu barbaade. Kanaafiyyuu it doesn't matter otoo Oromoon qabatini Finfinnee keessa taa'uu hin jiru. Oromiyaa keessa taa'uu hin danda'u. Ilmaan Oromoo baratee jira. Nafxanyaan kalee Abiyyiin iyyuu qabattee goobana OPDO qabatteetiin taa'uu hin dandeenye abbaa feetee dhuftee taa'uu hin dandeettu. Kana jechuun maali akka tasgabbooftaniif warra barreessaa jirtan warra amma World Peace Foundation abbaan fi waan fi barreessuu hin danda'a. Xaamaa ka qabu kawaa ga'uu danda'u kana namata kana waadaa jala mul'isni isin ta'uu hin danda'u. Akkuma Tigraayin Tigree qabachuu dandeen Oromiyaa sanii oliyyuu qabachuu dandeettu. Kanaafiyyuu kana beekneetiin fiigicha yeroo baay'ee rakkoo kanatti ta'ee jedhe yaani Oromoo yaamnee jennu dubbiin yoo ituu balaan yoo dhufuu hundinuu dhufuu barbaada amma haasa'uu barbaada. Anyway sun amala keenya wanta gaarii wanta babbareedaa dhufutti jira. Torbaan addaa jecha sandee Oromoo community hundi affeeramee jira sagantaa kanarratti torbaan sadii duratti affeeramanii jiran Oromoo community 23 kan Ameerikaa keessa jiru waraqaan affeerree jira. Waraqaa kana keessatti affeerree jenna jechuun community leaderiin tun akkatti itti hirmaattuuf jechuudha. Sagantaa kanarratti akka beektan sagantaa guyyaa 2-3 sagantaa caalu jira kubbaa kanarratti torbaan addaa jechuudha. Warroonni duree kubbaa deemaa jirtan sanbata hinaafinaa sanbata taa'aa isiniin jedha. Kan miidiyaan dabarsinuu kan waraabni dabarsinuu beeknu keessumoon adda addaa ka viidiyoon dhufanillee ni jiru mariin biraallee san ka cufaallee ni jira kan cimcimtaa akkasinitti maa jiruu fi tokkoffaa qalbii keessanillee qabbaneessuu fi lammaffaa waallee dalagamaa jira isinitti immoo barbaadeeti kan xiqqoo miidiyaa irraa badee waa 2-3 fi inni tokko keessaa immoo akkuma amma sagalee kiyyarraa agartan kana xiqqoo qufaa wayina qabee ture jechuudha. Sanbata guddaa dagatinaa isin jedhee jira. I think flyerii illee agartanii jirtanii sanbata guddaa mariitu jira. Marii waa'ee maammarraa haasaa jiru kana Oromoo community hundinuu affeeramanii jiranii mariin qarakatti qophaa'e ka close doorii warra affeeramee fi openii ka jedhutu jira. Meemma sun ammallee diteeliin irma dalagamaa jira garuu sanbata guddaa hinaafinaa dhageettanii jirtanii. Wanna kana immoo sababaan kara communitytiin goonee jennee fi akka hirmaannaan keessan bakka jirtanitti fakkeenyaaf yoo Ohio jiraattan fakkeenyaaf Colorado yookiin DC yoo jiraattan hariiroon keessaniif community achi jiru akka jajjabaatu barbaada because homii community keessan irraa achi dabartanii nutti yoo dhuftanii jettan yeroo maybe temporary nu qarqaaruu danda'a kaayyoon keenya immoo ka long termiti yeroo marayyuu bitta kaadhaa otoo haadnu kaadhaa bira talee kabaruu dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu wanna amma isiniin jedhu kana community presidentii keessan yoo community board isan gaafadha. Community boarding keessan
I am sure telefoonaan illee baruudhaan illee argatee jira. Yoo akka tasaa inuu waaqaan beekan jala bu'ee hafee jedhee so itti gaafannee jennaa so information kana make sure community keessan irraa gaafadha akka community ijaaramuu qabna gandaan ijaaramuu qabna akka gaafiin keenya deebitutti because gaafiin keenya hunda deebi'uu qaba. Gaafii Oromoo ta'uutiin gaafiin sabaa sablammii Itoophiyaa sabaa cuucame kana deebi'uun qaba. Kana yoomiyyuu olitti ammoo carraan amma borullee rakkoon qabu garuu amma ni jirti because tasgabbiin biyya sanitti dhufuu hin danda'u. Itoophiyaan kalee abjuun ijaaramte sun amma caccabdee baatee jirti. Caccabiinsa kana keessatti namni martinuu kan qubatti qabaa jiru bineensa nama nyaatu saba nafxanyaa uummata nafxanyaa kana uummata Amara Regional Force Federal Force amma Itoophiyaa jiruuf kanneeni kanaafiyyuu yeroo kana balaa kana keessatti Oromoon himatamaa waan hin qabnee fi make sure you do that jechuu barbaadeetiin. Karakaan immoo fakkeenyaaf dhiyeenya kana dirree kaarka dhahaa fi jirru haasahaa jiruuf torbaan at least torbaan sadan urgaama warri Tigraay kun maqalee qabatee jedhee wannuma sanarratti haasofnaa jira. Laala waan tokko nama fakkeenyaaf waa'ee Oromoo dhiisee waa'ee kana yoo haasahee jedhe fookasiin garas deema jechuudha. Yoo kanallee haasahee jedhe fookasiin so it's very important one share goonu Facebook irratti wanti comment itti goonu dibbee namaa qofa ho'isuun gaarii miti. Dibbee namaa qofa ho'isan taate really consequence irratti qaba. Consequence Oromoo irratti qaba. Agenda Oromoo irratti consequence qaba. Ani sodaanne agendaan Oromoo hin raafatama dubbatti afaan suni abjuudha. Hin raafatamus dubbatti isaafuu hin danda'u. Oromoon ka keessa jirre maybe kama ta'e malee Oromoon keessa jirre garuu hin dandeettu san shakkii hin qabu. Garuu hoo keenya haa isanii barbaadda. Gariin beektanii Oromoodhaaf iyyuu kan boonne saba biraatiif boohee quuqqameetiin sabni biraa akkanatti du'ee jira. Keenya Oromoon dubartiin yoo gudeeddamaa turte waggaa 28 waggaa 30 namni keenya yoo roof isaa bineensa nyaataa turte meeqamtu dubbataa turre adda sigalee paapularii taaneenaa wannan nama soo qabsoon tuni akaakayyuu ababayyuroo nutti hirtee jettee duuti namaa gudeeddaan namaa kasaba tokko kasaba kooni gadi hin jiru martinuu qixuma gudeeddamee jedhee kanarratti ammoo wanni isin kaasee jedhuu fi kanamaa qofa ajendaa namaa irratti haasootu hin ta'in dirree keenya isaa jira because ajendaa sun narratiivii beektanii ilaala social media amma bakka waatti gurguratan gariin propagandaadha kijibuma akkama PP wanni itti beekame mootummaan kun itti kijiba uumanii ofumaa jiraate gadhiisan ofuma asigalee ibaluu bare mootummaan akkana uumamaa jira harka guddaa ofumaa godha mariin ammatti ta'aa jiru hin jiru mariin amma fakkeenyaaf maayin Itoophiyaa ka Bureau of African godhee jedhe maayin Itoophiyaan eenyu akka taate hin beekne jenna warri kun gahee gara eenyurraa iyyuu fudhatama hin qabu Ameerikaan miccitee eenyutu ka cuqqaaluuf deemtu hin jirtu kana jechuun ammoo imbaasiin Ameerikaa kalafa jiru mootummoonni gamtoomaa ka Itoophiyaa keessa jiru reporter kami America terge jira torbama harba madabri kana data filannoon dura godhan ka American baaste ka public intaan argeen ture sigalee hagamtu mootummaa kana arqaara hagamtu lola kana support godha Oromiyaa keessatti state an qoodanii jechuudha. Maaf sinitti masani fakkaate wanna kanniini wanna kana haasaan jirtiin yeroo marayyuu qaamni keenya reaction keenya ka alaatiin ka keessaatiin miti ka keenya hoo kaasne jennee isuu hin dandeenyu ka ambaa ka alatti mishmish jedhu kanneen ka mootummaan akka ajandatti kaa'ee jedhu torbaan isii galee hadha ebaluun kaayan xiqqoo asi baasa fayyito kana dubbata caaltuutu kana dubbata xiqqoon isii galee ajandaa namaa kanatu hedduu na aarsee jira because ajandaa keenya share godha ajandaa keenya irratti haasaa waa'ee hija haasaa waa'ee caala waa'ee Oromoof nama Oromoof dubbatu dhimma isa qofa irratti haasaa ajandaa nama qofa callisnee commentator miti nuti mallaqa namni kafalaan jiru sii galee ajandaa warra tokko irratti soo kanaafiyyuu even warrummaan dubbataa hin jirre warra laalaa jirtan amma kana laalaa jirtan nama kuma tokko waa'ee Oromoon laatan of gaafachuu qabdan torbaan dabre kana keessatti maal godhee jira torbaan kana keessatti Oromoo sagalee Oromoo ol kaasuu fi hangam dubbadhee jira maal share godhee jira intentionally waan kaawwan Oromoo bakka bu'e Oromoo bu'aa hin qabne gadiira share godhuudhaaf xiqqeessa because dibbee ooftanii ijjitanii maraatanii mootummaan fakkeenyaaf Finfinnee dhufaa jira wanta jijjiirtu tokko hin jiru kanaafuu ajandaa keenya isuu qabdanii isiniin jedha. Ani wanti guddaa irra dalagaa jiru irra sanbata guddaa kana isiniin jedhe torbaanirraa marii qabna waa hedduu irratti dalagaa ture ji'oota waggaa dabreerraa jechuudha sagantaa viidiyoo tokko gadhiisee ture waa'ee koongirasii kan jedhu engadda torbaanirraa ayiwaan ture Oromoo Komitii wajjin dubbadheen ture sagantaa sanii walitti qabatee walii gaddeemuu fi haara mijeessaa jirra. We are very good dhugaa isinitti mee jedhee rabbi sanbata dhufurraa jalqabeetiin waan isin gammachiisu tokko guddina Oromoo advocacy ka addunyaa irratti
godhaa jirra reportiin tokko amma hopefully sabab sablammiin ka olgeetti reportiin sun torbee kan inni baanaan jedhanii hin agartanii garuu nevertheless hina garuu ajandaa kenna focus godha it's very important akka Oromoo keessatti haasa'uu qabna Oromooni yeroo baay'ee kan dubbadhee jiru qawween barbaachisaa akkuma isin beektan qawwee promoting godhu garuu qawween barbaachisaa qawwee sana immoo Oromoon qawweedhaan bilisoominaan godhuuf naaf miti because kadiina ka angoora jiru hedduun gurguramaa kenna waan ta'eef it is haasaan barbaachisaa ajandaa kenna clarity barbaachisaa kanarratti dialogue jedheen dubbadhee jiru dialogue within Oromoo keessatti waggaa dabalee ka jalqabee otoo Hacaaluun du'ini ammallee dialogue no matter what akka Oromootti dialogue nu barbaachisan jedhama warroonni garigariin maqaa namaa fuudhaniitiin picture namaa kaasanii akkana mootummaa kana keessa jirti ani wanti tokko keessa jiru rabbi na haa balleessu wanta Oromoof hin taane wan Oromoo hundaa hin taane wan gannaan deemu waan deemee jedhe rabbi na haa balleessee jedhu san keessa hin jiru kanaafuu maaf akkasiin ja'aa jira gariin eenyummaa kenna maqaa balleessuu fi akka isin shakkitaniif jechaati ufuma uumanii ufuma waa mara balleessanii jedhan argee jira Facebook maqaa kiyyaa uumanii waa hedduu dubbataa oolan waan afaan kiyyaa bahin dhagahinaa nama dubbii nama arrabsee jiru baaf yaada dubbachuun mirga namaati nama arrabsee jiru peejii isaa sharing godhina waan nan arras jira namni yeroo kana keessatti meelaala hangam Tigreen walirratti bobbaatee wal arrabsitee jette meelaala Amaara hamma bobbaatee aroon ka Amaara afaan Amaara illee beeku hangam walirratti bobbaatee wal arrabsitee jette biyya Ameerikaa kana keessa jira Republican Democratic jira namni martinuu ajandaa ofiitiin deema ajandaa ofii qarqaaruun qabu garuu ajandaa bira dabraniitiin nama arrabsanii yoo ati waa dubbattee yoo ati waa dhiyeessitee yeroo baarree كوفين قرأ أني أكتم قوني سيقول أن كنوام بيكنوفي just وجوتن convention وقارب ريرتو يا رتنتات سبتمبري كيستي كدبرتوتا كدرجوتا كروجيجي كcommunity أكسكس جنيتيني سكنتا بودا كوبيسني سكنتا كلامو حال بريدة رجرا سلمي قرأ كيستا كتربان فوتي بدنا ندبنين جنا so keep setting a more community leader if it just close door harma ta kuto kala lina subna jinne community leader one nejra I think afira kana argatan jiri abdin qaba community leader kesan dubisa jira community kesan akka jabisitan barbade jira na folcha sagelinni qoqofatu naqabisin jedhe yaaduma kana because akkasi yaaddoftani Oromoon irraafatame dubbata feme kejettanii warroonni amma World Peace Foundation barreessee jiru sun waan dogongoraati waan garbage ti katabanii jirani garuu namni martinu mirga isaa qaba disappointing nu godhee jira kanaafiyyuu inni raafatamnaaf dalagaan jirru garuu akka gahee keenya dhabneef dalaguu qabna sin jira fayyaana ta'a